Baay'ee nama gammachiisa. Gammachiisa akkana hojjettee anis immoo sitti boonuu qabaa jechuudha. Baay'ee sirriitti natti boonuu qabda. Si qofaa miti maatiin keetillee natti boonuu qabu. Garuu as hin jedhu. Yoo ati taate ispoortii garaagaraa hojjettu qaamni kan kee miidhamu. Leenjirratti xumurame homtuu tokkochuu achirratti dhume amma leenjii waan dhume homtuu natti bu'amu garuu maqaan kee jedhama. No. Attention. Salute. Dispride. Horse distance. Single. Double. Akkana qaama koo luka kana jecha akkana cabsi laal. Lafa baay'ee fakkaata siin jedha. Akkamitti nama gammachiisa. Dalagaan kan kee baay'ee nama boonsa. Baay'ee namatti tola. Namoonni baay'een dandeettii dhiisan hin ajaa'ibsiifatu beektaa? Amma sodii maa sodii Maali lubbuun keessa jirti? Maal fakkaannoo jiru? Eeyyee hojii jira. Maali gargaafatee deemaa jirti kun? Maaloo rakkinni jira moo kam? No problem. Yes, you are right. Maaloo buleetti kophee maaloo kana meeshaa umriin kee dargaggeessa be kana ukkaamamtee fuula nuti jeese maali kun? Kanaaf maal akka hore? Kanaaf jechuudha. Baraa fi yeroo hojii uffannaa garaagaraa uffattee deemuu qabdu uffata aadaa kana mataatti hidhattee kan deemtu kana achumatti baadiyyaatti achumatti hambisi ture. Baay'ee dogongortanii jirtan. Maaliif uffata aadaa keessan irraa uffattanii kan biyya alaa maaliif hordoftu? Kun maaliif hin barbaachisu? Dhageessani miidiyaa adda addaa hordofii televizyiinii ilaali fiilmiiwwan adda addaa ilaali kana bira kana uffata aadaa kan jettu har'aati umriin kee dargaggeessa kan hiree tokko itti argattudha. Kana ni akka eessumas ilaallatan mi'amu. Baay'ee nama gaddisiisu garuu. Isin maaliif aadaa keessanii sirriitti hin bartan? Dhageessani uffanni biyya alaatti dhufe ilaala asitti kan muramu kan jedhu waan hafuura nuti jeeta akkamitti jiraata? Akkas jechuun dandeessan. Anis hin buusa garuu waa'ee aadaa keessanii sirriitti bara. Waa'ee aadaa keenya nuti wanti baruuf hin jiru aadaan kun duraatee jira. Amma garuu uffannaa akkuma inni siin jedhe kan uffannaa rifatti gara caala abjuudha rifatti amma. Kana kun beekamtiin keenya inni garaagaraa laalu kanaaf fayyada laal. Baay'ee isinii gadda garuu. Amma inni nama gorsinee jira jijjiiramtees arguu qabna guyyaa lammataatitti. Joon nuti biyyi Chaayinaa Kooriyaa yoom deemna? Hin deemna amma dhiyeenya kana keessa dorgommiitu jira. Dorgommii abdiirotaa biyya alaa baay'ee walitti guuranii dorgommiitu jira waan ta'eef kanaafuu namni waadha jedhee kan abdii godha. Kanaaf ani nuti wajjin boombii qabaa bashannanuu qabaa bashannanaa adeemna. Isheen kun nama kamii waan gorsa hin dhageenye kan hojjetaa kun hin barbaachisu adeemnu. Baay'ee isiniif gadda garuu. Wanta gongoree. Cincoon kun kan inni hojjetamu akkuma qara jetteedha. Garuu kana aannan yeroo karaa deemu isaan buqqachaa karaa keenya deemu jechuudha. Waan tokko yoo gaafattu waan baay'ee waan asoofu. Kun biraa asoofte. Yeroo keenya wajjin gubuun qabu. Gubuun qabnu deemuu dandeessa waan ta'eef. Hamma ilmi namaa tokko nama gorsinee si dadhabnee jira. Kanaafuu deemuu dandeessa. Kanaaf cincoo kanaa kenna. Garuu Joon osoo yoo jijjiiran barbaade nu fakkaachuu qabdu. Amma jalqabee deemi. Maal jechuu keessan cincoo naa kennaa ta'an si wajjin waliin nu barbaade. Kana hin argattu maachi hin argitu kana. Maalidha? Kanaafuu nu kaayyoo keenya jijjiiruu barbaadna malee kana sitti kennuu hin barbaadu. Ani si wajjin waliin nu barbaade. Joon yeroo tokko ispoortii hojjetu kan maaliif ittiin agarsiistu? Akkamitti ishiidhaan hanqattaati kana sitti mee ishiidhaan dadhabdaati? Naarratti sababa taate jedhe jiraadheeti. Maaloo naaf annan deema. Kana geeggeessuu qabda. Obboleetti too. Ani waan isinittiyee jedhee kanaaf isin qabsiisa. Waan barbaachisu fiddee nuti immoo eenyu waan jiru si sodaadhu. Kanaaf jaalatu jedhaafi. Naa kennaa ani deemu. Adeemnu Joon. Adeemnu bakka. Deema. Isaan maal godhanii sirraa fuudhan? Sidhaanii deemu? Baatee? Maaliif sidhaan? Jara lamaan tokko. Natti fakkaata ispoortii danda'an. Istooppiidhaan sidhaanii deemu?
أنا اللي رداولة جبان أسان إيه جبانا stop بيجي لسوق كله كنا شالا مينا كنا بينا تمينا نرجع ما نسان نرجع كوت بيت إيه نسان سناسون كم جون kan ni kada seran dia wajib tu so boleh satu jalan di sana apa tidak wajib kalau kau kopisi namun tidak harus usi jalan ini mana makan kau sudah ada sini jalan biar kalau kita kana fi aman nyum tidak harus bayi kita guru kawai ini masalah kita sambung kita kena Kurban, hal berapa? Ruhur lama, ruhur ada. Betul ruhur. Cepat kita asal ruhur kan. Itu yang kita cakap. Mereka Amma di mana cerita ni? Apa pada cerita kah? harga nak balik jadi itu ni. Akak. Malu. Mama tu jadi amma lepas. Mereka yang ini semua aku. Amma itu. Akak kah? Luka, gua tak kena. Dubartii barattee saganteen inni tagandaatu heerumte tumatee inni oomasii maraatti kana meenatte deemee. Namummaa biyya mana sabeeta, dubartummaa biyya mana beeta, akka barumsa ka jiru na argeeta, dunyaata jettee alagana kenniita. Dubartii ammaa garaan killee kanuma nuti manii karaa irrattillee amma barattee na deemta kanaata firiitii mammaree makaraara see gaaraata. Ani gaya bitina gurgurta dunyaani, wanti akkasii kana beeduraani, kitaabna jedhanii qaamatti mummuraani, amma dura naawwatte wanti akkaati, ibsisaa gadaadhaa wattu dimokiraasii, ibsisaa gadaadhaa wattu dimokiraasii. Labbiin taloo maraatiin akkanaatti nasaafachiitti mi'aan baarraatti dubartii mirga maalii qabdi addunyaarraatti akka caccabsee lafa sin geenye bakka kanaatti. Dimokiraasiin nagaa ga'e ifatti baane, mirga keenya ibsannaa wal qixxaanne, hoggaa dheeramtu kan itti hacuucaafne, bu'aa dimokiraasiitiin ifatti baane, dirraqisa hojjannaa wal qixxaanne, jijjiirama hojjannaa hundoofne. Dimokiraasii jedhanii miidiyaan odeessaani dubartii mirga qabdi jedhanii fakkeessaani aadaa abbootii fi haadha keenyaa balleessaani dubartii fi dhiira wal qixxeessaani dubartii manaa baasanii nu qixxeessanii. Abbiyoon isaa jechi kuni akka dubartii gadi hin qabinaa laakka hin mormanna ammaalle qixxaannaa umrii maale heeruma gadii maale dogongora yaada kaale humna barattee jijjiirra har'aaf borullee. Dubartii waaqa maraachisa tararraa hiike aadaa haadha fi abbaa ishii wallaalchiise ishii maalaa gootu dimokiraasii boonsiise osoo hunduu xiyya taate mataa keessan gadi buusha sanuu surree godhattee na dura dhaabatee waan bushaa. Abbaa baala safuu wallaalini, homantaan irratti na nabarini, nudubatti illee biluminarini, waa hundaa abooyya fannuminarini, dimokiraasiin dubatti illee buminarini. Ana mootitu balleesse safuu karaarra surree godhatee hiika keessa taara mirga qabanaan jette dubbattee arrabaarra si guddisuu kan baadhee jooraalee kan maraa fi moobaarra mirga qabanaan jette dubbattee arrabaarra kashalabbee baattee qoorta masmaraarra ija koo dura hin dhaabatin ati har'aarra. Maal qaban sana yoo si gurguranne warra gaariitti sanyii isaa qorannee warra gaariitti hiyyummaa keessaa baana yeroo salphaatti ati deemaa abaaramta ija gandaatti gayas deebi'ee dubartii hanga yoomii mataa jabaatti. Ani deemuu hin faajina, akka reena gurguruufaa hunda hin qaqiina, ani kaayyoo qabaana laafsiina, nanga bara nyaachuuf jedhanii matiina. Dubartiin lama beektu takka wallaaltu takkadaa durii hojjettee namaa laaltu mirga qabanaan jetta homaan saalfattu gadama tana dhufteetu ni maaltu yaa rabbi ati kana gadi laaltee na argitu. Abdiyyoon lagi yaada kee deebisi, dogoggora qabdaa usireessi, akka haala keenya eebbisi nageessi. Eebbisantee lafa haalittu eebbisantee lafa haalittu gadi jettee lukanaan jettu hanga oduu garaa na feettu osoo namoo bitu aduu sitti haadheettu atuu kanumaaf taataa kaatee lafa deettu silaa gama kuma sottoma naa bittu maala godharee cafartattee lafa haalittu. Kutannoo kiyya huntuun hati deebisu, erga ati dide rabbumaan na haa eebbisu, kaayyoo kiyya raawwatuun deebisu, yoo barumsa fide mootummaan na haa eebbisu. Jangan cuma kata sosial terkawal dari demokrasi yang tidak pakai dubartii mirga keenya ada abbootii keenyaan wal qabsiisee
dubartii godhaa baaftee nu keessatti kana na agarsiisuu biyyaana dhumurii na dhoksee gara biyyaa ta'u mootummaa malee ija jira seenaa kaale inni reega du'a haadhole yaa rabbi nu sirreessi aafalle inni jenna ol taale gara mootummaa amma walii taane gara mootummaa amma walii taane. Dogoggora biyya yaadne mattu ifa mana godhe yaada raattu abaaboo murina yaada raattu shamarranii gurgurina barattu. Dogoggora biyya yaadne mattu ifa mana godhe yaada raattu abaaboo murina yaada raattu shamarranii gurgurina barattu. Dogoggorri biyya qileena keette dubartiin harmeedha adaana deette. Dogoggorri biyya qileena keette dubartiin harmeedha adaana deette. Galatooma maqaatiin calalamaatii kolleejjii barataa oolan. Gara rayam nani ewa sebina magashan dupasani.